Fayyaa kabajamtoota hordoftoota keenya oduu isaatii kanaaf qindeeffadheen isinitti himaa jalqabarratti mata dureewwan isaa. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qoqqobbii Eertiraarraa kaa'amee yeroo dheeraaf ture kaasuufii jedhame. Iraan qabxii tokko irratti illee yoo waliif hin galiin hafte balaa cimaatu ishee eeggataa jedha Tiraamp. Iraan ammoo doorsisni yoo dhaabbate qofa Ulaan Hormuuz banamuu danda'a jette. Hizbollaan kibbaa Libaanos keessatti humnoota Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuu beeksiste. Kabajamtoota hordoftoota keenya yoo nu waliin turtan oduuwwan kanaaf kanneen biroo ni dhageessuu turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qoqqobbii Eertiraa irratti kaa'amee yeroo dheeraadhaaf ture kaasuufii jedhame. Reuters sanada keessoo mootummaa Ameerikaa agarsiisu argateera jechuun akka gabaasetti Yuunaayitid Isteet qoqqobbii Eertiraa irratti keesse kaasuudhaaf yaada akka jirtu agarsiisaa jedheera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqiin hariiroo michoomaa irraa ga'uuf qarqararra jiru kan jedhe gabaasichi amma sadarkaa xumuraa harka wal qabu irra ga'uuf jirus jedheera. Murtoon Ameerikaa kun hariiroo Asmaraan Washington waliin qabdu fooyyessuu fi Itoophiyaan Eertiraa waliin lola akka hin eegalle ergaa dabarsuudhaaf kan kaayeffatedhas jedhama. Sababa waraana Ameerikaa fi Iraaniin Ulaan Hormuuz cufamuun isaa barbaachisummaa galaana diimaa daran dabalaa jira. Yuunaayitid Isteet Eertiraa waliin michummaa uumuun olaantummaa ishee galaana diimaa keessatti qabdu eeggachuudhaafis jedhameera. Iraan qabxii tokko irratti illee yoo waliif hin galiin hafte balaa cimaatu ishee eeggataa jedha Tiraamp. Iraan ammoo doorsisni yoo dhaabbate qofa Ulaan Hormuuz banaa ta'a jetteetti. Yuunaayitid Isteetii fi Iraan waraanaa dhaabuun waliigaltee fuula tokko muddama baha jiddu galeessaa dhaabsisuu irratti waliigaluuf akka jiran gabaasaaleen nu mul'isu. Waliigaltichi qabxii 14 of keessatti kan qabu yoo ta'u waraana dhaabuutti aansee uggura Ulaan Hormuuz kaasuu qoqqobbii Yuunaayitid Isteet Iraan irratti keesse kaasuu fi sagantaan nuukileeraa Iraan dhaabsisuuf akka ta'e himameera. Waraannii fi uggurri Ulaan Hormuuz akka dhaabbatus Tiraamp dubbateera. Iraan qabxii tokko irratti illee yoo waliif galuu baatte waraanni itti aanu kan itti cimu ta'a jedhe Tiraamp. Kanuma hordofuudhaan humni galaanaa eegdota warraaqsa Islaamummaa Iraan ibsa baasanii doorsisni weerartoota keenya yoo dhaabbate Ulaan Hormuuz banamuu danda'a jedhani. Paakistaan lolaa Yuunaayitid Isteetiif Iraan kana dhaabuuf nuffii malee jaarsummaa biyyoota lamaan gidduu deemuutti fufteetti. Yaalii Paakistaan taasisaa jirtuun waliigalteen kun kan milkaa'u yoo ta'e baha giddu galeessaatti nagaan bu'u mala. Ta'us doorsisni Tiraampii fi deebiin aangawoota Iraan irraa kennamu dubbicha hammeessuu malaan yaaddoo ta'etti fufeera. Hizbollaan kibbaa Libaanos keessatti humnoota Israa'el irratti tarkaanfii fudhachuu beeksise. Ministeerri fayyaa Libaanos ammoo kutaa bulchiinsaa lixa Libaanositti namoonni 4 haleellaa Israa'eliin ajjeefamuu isaa mirkaneesseera. Bakka namoonni itti ajjeefaman kun humnoonni Israa'el namoonni nagaan akka keessaa ba'an erga akeekkachiifte booda ta'uunis himameera. Loltoonni Israa'el lama ammoo haleellaa diroonii Hizbollaatiin akka madaan humni ittisa Israa'el beeksiseera. Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun isaatii kanaaf qindeeffadhe kan haga ammaa dhageessan fakkaata. Oduun wayitaa'uun yeroo yeroon akka isin qaqqabuuf chaanaalii keenya like subscribe godha. Firoota keessaniifis qooda oduu odeeffannoo biraan haga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadhaa.